Ahee yaa dhiigattii islaamaa har'a dhangalaatu yaa Khaalidee sumaan si fuudhatoon kaatu yaa Umaree sumaan si fuudhatoon kaatu Abdallaa ibnu Rawaa yaa abbaa murtii guutuu isin malee haqqii cubboon addan baatu utuu akka fedhiitii tokkoon keelleen duutu jechattiin kun wallaalummaallee hataatu sinittan lallabaa silaa dhufuun taatu utuu agartanii waan addunyaan taatu akka dhiigni ilmaan islaamaa dhangalaatu ijaan arguu miti waan gurratti ulfaatu haadha ilmaan daahima baadhattee dhamaatu Israa'eliif Ameerikaan rasaasaan tumte tuushee roraatu ayyaa humna dhabuu waa iseen nama gootu yaa biyya islaamaa kan garaa jabaatu ni rafeemoon du'e waamani nowwaatu akka fiilmii ilaala uummata watwaatu akka waan duuniyaarra zalaalam jiraatu uummannis yoo dhiise jeeshiin iraaniitu bireeniin itti duulte jarris nagaan taatu baay'eedha jundiinsaatti nuuf ajabaatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Silaallee namoota tokko irratti warra maqaa sheekummaatiin asirra ba'an irratti viidiyoo wayii waraabuuf ture dhiise. I am Shia Ferist yoon jedhe maal abbaa keenya guuta waan tokko waan na gootu hin qabu. Kanaan duras isinitti himaa turre jechoota fuqaahotaa hedduutu jira akka uummanni Iraan deeggeramu shari'aan lafa kaa'ee jira kan uummata Iraaniyyuu dhiisa. Har'a mootummaa Saawudii ishee isin jala deemtanii gugguuftaniif Iraanii fi Israa'elii jiru walii galtee uummata islaamaa irratti shiratataa jirti. Min zaman durii irraa kaasee jechuudha har'a qofa miti. Har'a yeroo uummanni islaamaa addunyaa kun callisee akkanatti taa'ee ijaan ilaalaa jiru Iraan itti bobbaatee dhukkee irraa kaaftee daaraa goote gumaa kaffalte. Shi'aa itti eches baatee yaakiiwwan kosii asirra deemte imaamatatti xaxattee ani sheeka jettee asirra deemte ilaa kana booddee haqa rabbii walitti himu. Likki jiru sinitti himu isin ergamtuu Yahudaati warri maqaa sheekummaatiin asirra deemtee Iraan irratti dhagaa darbattu ergamtuu Yahudaa ergamtuu Israa'eliiti. Kana quba qabaadha ergamtuu Israa'eliiti. Akkamitti beektu isin ergamtuu Suudiiti Suudiin ergamtuu Ameerikaa fi ergamtuu Israa'eliiti. Dhugaa qabatamaa jiru isin sossobaa turre amma immoo likkii jiru cabsinee isinitti himu. Tokko ammas dhaggeeffadhaa namoota amantaan keessan amantaa kiristaanaa ta'e. Amantaa Protestaantiis ta'a, amantaa Ortodoksiis ta'a. Lolli har'a Yahudaan uummata Islaamaa irratti banaa jirtu kun gariin namoota amantaa kiristaanaa ta'e gammachuu dhibbeetuma waan gammaddaniif hin qabdan sababa tokko hin qabdan illaa lolichaan beektan. Yahudaan jibbaa isheen kiristaanaaf qabdu hin beektan. Yahudaan jibbaa isheen uummata kiristaanaatiif qabdu hin beektan. Jibbaa isheen Nabillaahi Ciisaatiif qabdu hin beektan. Jibbaa isheen Yesuus isinitti amantan qabduuf hin beektan. Kanaafuu gattaa'a dhumaatii uummata islaamaaf dibbee herreebina dhumaatii uummata islaamaaf gammachuu hin labsatina. Kanan jechuu barbaada. Inshaallah Iraan immoo Iraan irraa anti. Rabbitu gargaara Rabbitu bira dhaabbata Rabbi bira haa dhaabbatu uummata Iraan bira. Isheen maqaa ishee koliitiin asirra deemtee baxaxaxa xurr jettee waa afuuftu immoo hin dhaabbatta arraba kee sirraan dura jechuudha. Arraba kee sin dhageenyu dhaqee abbaa barbaaddetti himi. Yeroo ati dubartii jala teessee yaa Rabbi amiin Allahumma amiin azaabarraa najaa dhubaase Iraan immoo ol kaatee dhukkee irraa kaasaa jirti. Uummata sanarraa uummata Yahudaarraa dhukkee kaasaa jirti jechuudha. Rabbitti mattaqaate ati mu'mina garbicha Rabbii Allah Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Shi'aan akkana uummata akkanaati deemsitu nutti hima. Shi'aan obbolaa keenya maal waan na gootu hin qabdu islaama ummata muslimaati laa ilaaha illallah jedhanii ragaa ba'an Muhammad ergamaa Rabbii jedhanii ragaa ba'an sallallahu alaihi wasallam. Ana caalaa islaamummaa si turraa mulqa abbaan barbaadde sirra deemtee fatwaa xaxaxaxa jechaan oolin baalagoota asirra yaate gastii dubartootaa jala bultu warra akkasii kana jechuudha. Warra akkasii kana warri islaamummaa bakka meeqatti qircee firqaadhaan uummata dhamaasaa oolu uummata jaahila uumaa hin beekne asirraa argatee dhamaasaa oolu. Waan akkasii nurraa dhaabbattan taanaan dhukkee isinirraa kaa'ame uummata kosii asirra yaatu. Israa'eliif Ameerikaan irra walii galanii uummata islaamaa yoo xiqqaate nama 11,000 ol uummata booji'ame harka Israa'el jiru. Elektirikaan guggubaniiti elektrikaan gocha suukanneessaadhaan ajjeesaa jiru.
arrati immoo jazbaatee isa dhiiftee waa'ee shiyaa Iraanummaa nutti himte. Zaalima jechuudhaati immoo zaalima warri suudii dhaggeeffattu warri suudii jala yaatu zaalima anatu jedhe zaalima abbaa fedhe ta'e sheekii maan ta'e abbaa fedhe ta'e zaalima bakka kanatti hin iyyamnu jechuudha. Humnaan waa gochuu dadhabnullee humna hin qabnu miti. Yaa rabbii sittaa mul'atu jennaan rabbiin kadhannaaf nuti warri humna hin qabne rabbiin kadhannaaf dhugaa jiru immoo dubbanna dhugaa jiru dabsinu jechuudha. Kanaafuu inshallah walitti deebina viidiyoo kana kooppiliinkii naa godha.